Abbaa warra kiyyaas na beeka, maatii kiyyaas na beeka, isaan beeka. Wannuma barbaadan godha, wannuma feetan godha. Asirratti dubrummaa maxxansaa, asirratti hurbuu dhiiraa gurraachi tuffee dhiiraa asirratti maxxansaa na qosotaa. Daanti keeran garuu hundi keessatti kaffaltan kana godhuuba. Mini irratti xaaf lolan, mini irratti xaaf maaliifin ani Nitin wanti bidhaa kan wajjin hin jammares waadaan agaleeti. Na guddis hojii akkanan ta'e gondoree naan jedhanii maantoo naan jedhanii wal guddina jedheetan waada galee isan guddina jedheetan akkas ta'e malee laali wanna takka hamma ta'e itti kenneefi na jedhan. Wanna takka gabbareetti na jedhan. Maaliifin ani intala Oromoo takka haa guddatu maasan namoo. Ana naa gargaartu kan bara Amaara wajjin taphataan ture anti ijjiin. Mee warra dhagan. Dhugaadhaan. Sukkalaan miiliyoon kunoo miiliyoon ijoollee goddanyaa ta'eefi ijoollee yuutii kan kootii akkanatti qullaa maalii gochuu isaanii isin hunda keessatti dhabasisan baay'ee akkuma gadhati isaati sanin godhan waa'ee namaa waan nama hin beekne naasayinaa waa'ee onnee nama hin beekne naasayinaa waan ani hin taane naasayinaa hin beektanii tiijii hin beektanii jedhan hin beektanii. Nambe ani waan badduudhaan viidiyoo kun gurguddaan laalaa ani akka namni gurguddaan laaluu kaleessa ta'e gadda argan yoo uummanni gurguddaa Itoophiyaa na dawwala maalli keessa hojii anaan jaa Itoophiyaa keessa na dawwala Ameerikaa naan jaa Kanaadaa hin dawwala naan jaa sagalee naa qaban bakka natti yaa'een beeku ani wanne isin bichaan ijoolleen mana madaamii bichaan imamoonni mana madaamii bichaan waan alaal kanas ta'e waan akkatti baqaqaaraa sosirra taa'e garuu kanneen galatoonni galatoonni. Miidiyaan hababaa keessan barbaadu, giftara keessan barbaadu, yoo warra afaas beeku sun jiraate warra kun agartee yuutuub akkas godhusan akkuma sirreessan yoo dandeettii qabaat jala sirreessi. Yoo sirreessuu baat ani galgala fideetan isaa maashaallah. Maasalaama borganama na eegaa borganama galgala sa'aatii kanaatti na eegaa alaa balazaa tiijii nama kuma shaniin saantii qullaa jedheetan dhaan hunduu too jilaaluu sana irratti ripoorti godhu. Lubbu tiiji yeroo wanta akkasii hima jechuudha. Amma asirratti dubbatteefi jirta. Jarri suni amma hanga boruutti waan sana sirreessan taanaan sirreessan. Sa'aatii kanaa yoo majalaa sa'aatii kanaan duratti na raawwatan taanii balazaa kaasnaan firaabeekii jala kaawwannaan suusa firaabeekii jala kaawwachuu na firaatan. Kaasuu baannaan tiiji beeku na beekni lilee kabajamtuu seera firaata beeku seera beeku. Miiliyoon tiiji kadaraan hangatee na kadhattee sirna isaa kan gataa argamee ka gaafsanitti seerumaan wanti hundisitu seerumaan galaafitu. Kanaafuu firaabeekii jala galchaati sirna firaata kan gataa hojjetan lakki jennaan nageenyi ganaa jaalle. Uummanni amma ibba shanii kan ilaalu kun kan na jaallatee na ilaalu eenyu jibbeetti miti. Isin kan ilaalidha. Amma baqabbaqa isin farfa. Warri tiktok irratti immoo footoo namaa baqabbaqanii kan naamni gitta kan isin farfa isin masaa kan isin dhufa. Amma dubbadhaani tiiji namman zizeen barbaada maaliif jedhama hafuura fudhadha fuulduree dadhabbiirra jira reefuu fufaa bahirra jira bilbili kun nan bitadha siim kaardii nan bitadha na ittaan galfadha tiktoka koo kan duraa itti sirreeffadha achiin booda walitti yaana haaradhaan addisidhan warra naa godheefis warra na godheefis isin afaan godha gaafa sana amma garuu bisitti naa taragaaggaa waan namaan dubbatina mana kootu waan namaan dubbatina walitti qoyeessina walitti xiqqeessina bakka wallaallee miti araaramne nu eenyu namun qaban qabu tiyyuu kanaafuu nama rakkisa sagalee nan ta'a warri rakkatan warri namni isin jalaa bade warri sagalee na ta'e tiyyeettan lakkoofsa koonaan baafadha isiniifin kennaa isinan gargaara waan isin barbaadani maaliif isin sabanaa jettanii kaleessa waan isin uummanni madadeen kaleessa wakkas isin naa cinqamtanii kun viidiyoo hojjetee ani gaafa ani Oromoo ta'uu kootitti gammadee tiijii ta'uu kootitti gammadee yoo isin nama kuma lamaan nama kuma sadi taatanii tiijii nama maaliif bolte tiijii fidaa maaliif bolte tiijii jettanii ijoollee lamaan kana akkanatti kokkee naa qabdanii akka isin foon kan kokkaa taatan naa galu dhugaa rabbi daa'il isin jaaladha naaf galatooma hedduu takka isin jaaladha dhugaa rabbi hedduu takka isin jaaladha uummata Oromoo uummata na hordofu uummata jaalalaa isin arga laayiviin kun na seesin malee dhugaa rabbi isinan jaaladha hedduu takka isin jaaladha akkanatti
تيجي كده إذا ما أنا ما تاكل من ربه لك تكوكتنا نقدر دواني دوين لولبنا كسام لولبنا كسير تو أكتنا تسلك تاني نقدر دولي لما سن ودوليس جرب ما أنا بس أجرب تجمد باربي إسنا كلا توصل مو mana dhufe dhugaa rabbii ijoollee oromoo mana dhufe barkan mana dhufee jira ani gaafa fiijiin qabamtee oromoo miti amaarra isiniif ani maaliifin ani beera sadii wakkalee kan taphadha waan taphadhu waan beerii ceequun taphadhu waan nama xiqqeessuun taphadhu ani isinan jaaladha isinan kabajaa oromummaa koonnan boonaa ummata koonnan boonaa akka isin jaalattan immoo achitti naa gale warri takkaana dubbisee hin beeyin ani woon inni haasa'u waan namni guddoon akkana annas jechan dubba'ee fi mimmaan buusiban sitti qaana'e moodee. Abshir lubbu wanti hundinuu hin darba. Laakiin immoo namni amma ofii arguunis gaariidha beektaa. Namni dogongora jiru. Namni dogongora akkasuma immoo ammam akka nama biratti bakka qabdu ammam akka beekamtii qabdullee of argita kana keessatti bara. Ammam akka namni gara kee jiru ammam akka namni si beeku of argita jechuudha. Ati amma of argitee jirta. Haa ta'u malee immoo amaarri nama mashinochii liji maal taati jedhi dhugaa rabbii nama meeqatti viidiyoo hojjeta nama meeqatti natti waraaba nama meeqatti faannaa godha isinan galatoomsadha garuu wanti na isin jechuu qabu wanna badaan hojjetana wanna gaarii hojjedha. Hayyee gurratti isin cala warree hojjetaa akka isin guddattan hin jibbu maaliifin iji kootu sabaskiraayisiin nuwwa isin hangattan ijoollee jala qabu go'ee piroofaayilii keessan jala kaawwadhaa isinan gargaara sabaskiraayisii godhadha isin ifan goosisa taanekitti nama saaxiltaniidhaaf nama salphistaniidhaaf nama xiqqeessaniidhaaf wanti isin darajaa kan geessan hin jirtan boru ilmoo aluu dandeessanii isin taajjaba namni jala kamiiliyeen. Kanaafuu isin warri amma atii fi miiliyan as keessa jirtan isin lamaan dhiifni qabdanii kayoo jaalalaa keessan barreessitu kan jira isa sadan warri wal beektan tokko faatii tokko kan hayyee banannaan kan itti fayyadame fayoo jaalalaa keessatti kan koo sina siraatan teessee isaa wajjin inni dhaggeeffachaa haasaan hafe itti dabalaa kolfaa bakkeen ni balleessi natti himaa poosti gootu dhugaa rabbii na boosti gisee hunda fayoo jaalalaa yuutuubii siya haite qaba dhugumaa kiyya dubbuma kiyya haasawuma kiyya maaliifin bakkeen ni wallaale gigisti bakka akkanaa itti wallaalteer gigisti bakka akkanaa kana dogongorteer deddeet garuu isini hudduu qullaa maalii qullaa maali si barbaachise maal keessa argatta geessi ta'u. Ay, rakkoodha wallah. Dhugaa rabbii amma na namni oiga. Rakkoo. Kan nagaa shirtiin na yaru bu'uun kan nagaa shirtiin galchaa eenyudha? Miliyoon ta'etti? Wayyoo. Warri yuutuubii qabdan lakkoofsa tokko barreessadhaan yuutuubii kiyya kan jettu lakkoofsa tokko barreessu sirratti ibiddan ta'in. Jinni siyaa fidu ganiinii fi digammeef mana kiyya bulu algaa kiyya irra bulu. Qosi tobaa isin. Ammaan booda jira kalamaa maqaanatti yaamina. Kalas. Danda'ee kan jiraadha. Amma guddise hunduu kalas hunduu mana manatti galee mana ofiitti lagatu. Nama kakak maqaanatti yaamina. Gammee fidi jinnii fidi jaankaa fidi. Lubbu ati koomentii akkasitti kanaan ilaalin isaan fakkeenyaaf koomentii ati fedha hin qabne hin dubbisin iyyuu irra kuti. Maalli gochi deebiitti deebisuu dhatta. Amma waanuma tokko yoo jette kana namni kumaatama godhee haasa'a beektaa kana irra kuti ilaalin iyyuu. Uma jette lubbuuto wallaala keessanii wallaala keessanii. Miliyan koosee mee miliyan. Asgala jirtaa miliyan. Neetwoorkii ishii dadhabaadha ta'uu qabu. Gastii seesisuusaa. Soolo si gosa kottume miliyan. Neetwoorkii ishii dadhabaa ta'uusaa. Neetwoorkiin kee dadhabaa isa siin duraanu. Dadhabaadhaan hin beekaniif. Ijooto lubbu jabaadonni sin jaalladha ishee ijoolleen hin bosse ijoollee rakkisuun hin deeman. Ennaanaaf jabaadhu taa'ee sin jedha koomentii hunda laalte intini jedhin isaan sobanii koomentii siyaasaa sobanii waan taane afaan isi baatanii booda immoo isin akkana siin jette siin jedha waan ta'eef ati koomentii isaanii hin dubbisiniito
Inna jabaadhuun baay'ee tokko jaalannaa si kabanya bareedduu keenya. Arsan ijoollee Oromoo siin dalan dhibba shanii bitaadha. Arsan isin naa kaffaltan. Baachi gubbarraa kun isin yaa kaffalu. Dandeetiin hin kaffalu waan isin yaa kaffalu. Warri walqixatti nu araarsaa walqixatti foota ta'e fayyadamtanii asirra isinii dirran jettanii gooftaan isin yaa kaffalu waan amantaa keessanii isin yaa kaffalu isin hin jedhu gaa rabbi. Warri immoo anaachi qabdanii gannii ofitti qabdanii shira qaxxan. Rabbi bara abdadaa keessa shiraan isin haa qaxxu. Reeffi keessa shiraan haa qaxxamu. Hin galiin biyyatti. Inshaallah. Ganni ofitti qabanii achi na qaban lolachuu garuu lolachuu obboleeyyan. Bor arraa walitti qabanne kunoo. Ijoollee sana taajjannaa. Bakka nama hin abaarin dhiisini koomenti isaanii hin dubbisini lubboo ishee achi qabanii as qabanii haa ta'u uffatti galti gumaadha waan taateef iyyuu dhiisini ishee lubboo. Ani ki ganni itti muudhaa. Naaftirashii hundi keessan waan isin jaaladha. Anis nan ba'a nagaan naa tura. Chamsi bakka baay'eedha bakka. Walitti himaa garuu warri nuti baraa kun miiliyan. Hayyee lubbu bakka rakkoo hin qabu. Yuutuubii hin qabu maal argaa? Ani keessa hin jirre yuutuubii hin qabu. Anatu jira garuu hin balleessu. Nagaan naa bulaa isinan jaaladha. Hayyee lubbu bakka ta'u nagaa ta'ii. Dubbatiin ijoollee faanatti. Egaa rabbi hundi keessanuu na gargaara iyyuu. Hundi keessanuu har'a jirtuun kun warri dhibba shanii kun na gargaara. Na nyaachis taa'e na gargaara adaraa rabbi na bira dhaabbadha. Hamman wanti kana keessaa ba'utti hundi keessanuu na bira dhaabbadha dhugaa rabbi adaraa rabbi. Maalidha? Hundi keessanuu na bira dhaabbadha. Tiijii tooyyaana falmaa adaraa keessan. Ani aaree jennaan madduu ofin ijjeessaa dhugaa rabbi. Aaree jennaan ani kun ijjeessaa. Inaariin kan lubbu maaliif hartaree ati inaariin Hundi isaa? keessanuu si jirraa na jaa. Hundi keessan dhugaa rabbi si jirraa. Dhugaa si Yoo jirra. isin jajjabeessan malee ija jabaadha. Yaadan na jabeessaa. Ufajjeessi fila. Si jirra habiibti abshir. Dhugaa rabbi ani aaree jennaan kun ijjeessaa. Reessa koo hin nyaattan moo gaafsan istee nyaatta si ayyaa filamin Oromootiin. Inaariin lubbuuti inaariin. Naa jiraadhu lubbuu kootin Oromoo kiingati warqiidha. Dhugaa ani aaree jennaan kun ijjeessaa isin immoo reessa kee nyaadhaa warra na barbaadan kun. Kun qofan fila. Inaariin Isin akkatti qofa kalleetti ni waliin dhugaa. Nyaata kootu fi immoo jilli sanyii qaasiraatiin kan reeffa Dubaayitti guuttee nyaata san isaa yookiin Waaqayyo jira si jirra naan jaa Waaqayyo biratti isin naa jiraachuu qabdu. si jirra. Akka Abshir. reeffa nyaata san isaa Dubaayitti kan qoricha argaa jiran jedhan gara Itoophiyaa kanatti. Habibti isii kan Dubaayitti mana nyaata sun Waaqayyo immoo qoqora. Ciao bakka nagaan kanaatti mul'aa jiran. Hundi keessanuu borfaatii atti wal dachaana warri daabboo kulaa